Hello, akkam jirtu? An dheeressaa Oromiyaa Dijitaal Haabiirraa. Barnoonni keenya Infoormeeshin Teekinooloojii akkuma itti fufeetti jira. Barattoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan eegala. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Kallattumaan gara barumsa keenyaatti yeroo barannaa gaarii isiniin jechuun barbaada. Akkuma jalqaba irratti jedhee barnoonni keenya Infoormeeshin Teekinooloojii akkuma itti fufeetti jira. Yeroo darbe haala kamiin teebilii tokko riiproosingii fayyadamnee kireet gochuu akka dandeenyu maloota garaagaraa yookiin immoo meetoodota garaagaraa waliin ilaallee jirra jechuudha. Warreen sun yaadachuudhaaf practical exercise kana hojjechuudhaan barnoota keenya har'aa waliin eegallame. Fakkeenyaaf practical exercise kana keessatti maal jedhaa? Drawing table individually using the following steps. Fakkeenyaaf steppii kana fayyadamnee akka teebilii tokko riiproosingii fayyadamnee kireet gochuu akka dandeenyu yeroo darbe waliin ilaalleera jechuudha. Ajaja asitti ajajamne kana waliin ilaaluudhaan teebilii tokko riiproosingii fayyadamnee kireet gochuudhaan waliin ilaallu jechaadha. Asumaanis practical exercise illee waliin hojjechuu itti fufna jechuudha. Jalqaba maal goonaa riiproosingii keenya banannaa akka itti banannu yeroo darbe waliin ilaalleerra. Bilaanki dookimentii kan jedhu jira. Bilaanki dookimentii irratti erga kilik goonee bakka itti waa barreessinu akkasitti nu dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf amma student list jennume. Student list osoo jennee fakkeenyaaf teebilii kireet gochuuf deemna. Student list jennu kana akkasitti sentarii goonee. Maal nuun jedhe kitaabni keenya Open Microsoft Word document banneerra isaa draw a table having 5 row and 7 column. Kana uumuudhaaf maal gochuu qabnaa? Maloota 4tu jira haaratti nuti teebilii tokko kireet gochuu dandeenyu. Maloota afran keessaa tokkuma fayyadamuudhaan mee teebilii insert goonu jalqaba. Insert kan jedhu kanarratti buunaa. Insert kan jedhu kanarratti erga buunee teebiliin as jira. Teebilii kana keessaa ishii kanarratti erga kilik goonee booda maal nuun jedhee row 15 fi fakkeenyaaf ishii kanatti kilik goonee kolomanii 7 nuun jedheera. Row meeqa jechuudha? 15. Mala tokkoon akkasitti kireet gochuu dandeenya. Argitanii mala tokkoon akkasitti kireet gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf kitaabni keenyaan nun ajajnee iyyuu ala callisnee tumamee number name of student jechuudha. Age kanarratti isinillee akkasitti kireet gochuurra yaaluu dandeessu jechuudha. Sex phone number kan biraa immoo kolomeniin 1 2 3 4 5 6 7 6ffaan kun immoo adirees haa taatume. Fakkeenyaaf adirees grade jenna ishii kana immoo grade. Kun amma listii barattootaati. Listii barattootaa kana kan erga akkas goonee booda lakkoofsa tokkoffaa erga jennee booda lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa ishii kana barbaadan seen awutomaatikaalii gochuu dandeessu. Shanaffaa ergannee akkasitti ishii kana barbaadne jeneraaliidhuma isaa teekstii kana senterii gochuu dandeenya. Senterii gochuu dandeenya ishii kana akkasitti senterii taasisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf nambariin kun bakka noolaan fudhatu waan ta'eef immoo ishii kanas kutuu dandeenya jechuudha. Bakka maqaa kanaatti amma abdii namni jennu wayii tokkoffaarra jiraachuu danda'a. Abdii Baayisaa jennume fakkeenyaaf. Asitti immoo Eebbisaa jennume. Asitti immoo Boonaa. Umuriin isaanii hundi isaanii iyyuu 15 yaalii dhumaafidha malee kitaabni kana ajajne jechuudha. Asitti seeksi kan jennu kana meeliyaa jennu abdiidhaa fi Eebbiseen fiimeeliidha. Akkasumas immoo kun immoo meeliidha. Foon nambarii jaraa immoo 9 jennee lakkoofsa isaan qaban hunda isaaniifuu asitti akkuma jiruun akka piraaksisii gootaniif malee rakkoo hin qabu kuni
akkanumatti waliin barreessitan senes gaarii asitti barreessitu jechuudha. Adireesii isaanii yookiin immoo bakka jiraatan asitti fakkeenyaaf Bulee Horaa jennu meeshii kana. Bulee Horaa Bulee Horaa Bulee Horaa jennu. Bulee Horaa jennu shi kanallee namni Abdii jedhamu kin barataan Abdii jedhamu kuni kutaa salgaffaadha jennu. Yookiin immoo kurnaffaadha jennu. Yookiin immoo 11ffaadha jennu. So kan amma fakkeenyaaf create gooneerraa kolomanii torba qabaa. Akkasumas immoo row 15 kun teebilii nuti create goonudha jechuudha. So warreen kan amma nuti akka additionality daballe malee ishii kan barbaanne 6 7 8 ariitiidhaan barreessuu dandeessu. 9 10 tokko maanuwaalee kanatti barreessuu dandeessu. 12 13 ishii kan asiitii warreen taayitiliin kun nu jalaa qabatteetti jechuudha. Taayitiliin kun nu jalaa qabatteetu barbaanne taayitilii kana halluu dibuu dandeenya jechuudha. Ishii kana taayitilii kana halluu barbaanne dibuu dandeenya jechuudha. Ishiin kun taayitiliidha. Taayitilii jara kanaati jechuudha. So mee kanatti fufnee waan kitaabni keenya nu ajaju haa raawwannu. Mee fakkeenyaaf maal nuun jedha asitti draw table having 5 row and 7 column kana xumurreerra nuti garuu maqaa barattootaa itti daballeera student list jennee moggaafneerra maqaa teebilichaa. Insert a new row between row 3 and row 5. Ishii kana insert gochuudhaaf daandii lama fayyadamuu dandeenya. Insert daandii baay'ee amma fakkeenyaaf 3 fi 4 gidduu tokko dabalannee asitti buufnee akkasitti interitti yoo buune tokkotti daballee jechuudha. Ajajni nu ajajame tokko kana. Kan biraa immoo amma control plus z jennee duubatti deebinee iddoo kanatti hidhuu kan argitu hidhuu kanarratti soo buunes karaa sun illee dabaluu dandeenya jechuudha. So karaa lamaan iyyuu dabaluu dandeessu. So kana nuun jedheera insert a row between row 3 and row 5 row tokko daballeerra jechuudha. Insert a new column between column 2 and column 3. Inni sunis immoo fakkeenyuma kanaatama fakkeenyaaf kolomanii tokko, kolomanii lama, kolomanii 3 kana gidduutti tokko dabalaa nuun jedhe. Hidhuu asumatti daballa malee biraa wanti piroosesii adda addaa keessa galuu hin jiru jechuudha. Hidhuu ishee as jirtu kanatti buunaa suniin booda kolomanii tokkotti dabalamaa jechuudha. Yoo barbaanne ishii kana father name jechuu dandeenya. Ishee asitti baay'isaa jenne kana kunneet ishii kana asitti baay'isaa jechuu dandeenya. Caalaa jechuu dandeenya. Kan biraa bakka kanatti immoo tolaa jechuu dandeenya jechuudha. Ishii kolomanii haaraa daballeedha ishiin kun jechuudha. So kan biraa insert new column between column 2 and 3 kanallee xumurreerra. Delete row 1 and column 6. Argitanii? Delete row 1 and column 6. Kana row 1 kana soo balleessinee amma jechuudha. Amma barreessuu isaanii balleessinaa. Garuu hiika nu jalaa dhabuu danda'a teebileef. Amma fakkeenyaaf column 1 row 1 jechuun kanadha. Balleessuudhaaf maal goona? Hanga row 1 balleessinu kanamee row isuma dura addi goone sun haa balleessinu ishii kana. Sababni isaa row 1 kana osoo balleessine name, number, father name, age, sex, phone, address kan jedhu kun hundi isaa waan nu jalaa baduuf ishuma kana haa balleessinu. Ishii kana balleessuuf immoo maal goona argitanii? Ufnee bakka kanatti bakka jalqabaa kanarratti kiliik goona bakka jalqabaa kanatti. Erga kiliik goonee maaltu nu dhufa bakka kanatti? Delete kan jedhutu nu dhufaa jechuudha bakka kanatti. So ishii kanarratti delete toroo buunu delete cell kan jedhu jira. Delete column, delete row, delete table. Kan balleessaa jedhamne immoo row 1dha. Garuu nuti row 4 balleessaa jira. Sababni isaa iyyuu kana soo balleessinee hiika nu olaa dhaba teebilii keenya anatu kana wanneedhe
ishii kanatti akkasitti buune roon ishiin duwwaan sun asirraa ishiin 3-4 gidduu jirtu sun baddeetti jechuudha. Akkasumas immoo maalluun jedhe column 6 illee balleessaa nu fayyadu jedhe. Column 6 jechuun immoo asii kaafne lakkoofna 1 2 3 4 5 6 foon nambarii kana balleessinaa jechuudha. Akka carraa waan ta'eef foon nambarii kana balleessina. So dhufnee bakka kanarratti ila xiyya asii gadee jettu kana kilik goona akkanatti. Xiyya asii gadee jette sun hanga xiyyi kun amma akkasitti itoo kanatti irra oofnuuti hanga xiyyi dhuftee asirraa akkasitti nutti mul'atutti irra deemsifna jechuudha. So yookiin immoo maawuzii keenya irra oofna. So erga siiti kilik ishii kanarratti goonee booda erga dhufnee ishii kana akkasitti erga kilik goone kun nu dhufa. So delete maal kolomanii balleessinaa jechuudha. So phone number 1 jedhamu teebilii kanarra hin jiru jechuudha. Kun akkasitti phone number inni badaa jechuudha. So dhumarra teebiliin keenya kanadha. Ishuma maal godhaan hin jedhe. Teebilii keenya kana save draw table jedhaati. Save nu godhaa jedhe. Draw table jedhaati. Save godhaa nu jedheera. So ishii kana nuti student list and draw table akkuma kana gootanii sinis waan barbaadan desktop irratti save gochuu dandeenya kun akkasitti jechuudha. So ishii kun exercise keenya tokko kanumadha. So kan biraa maalidha? Har'a maal nuti waliin barannu formatting table. Table dhuma amma uumne sun format isa garagaraatti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Title itti uumuu dandeenya. Style table jijjiiruu dandeenya. Waan baay'ee gochuu dandeenya sun formatting table jedhama jechuudha. So once you have inserted a table into document, you can apply pre-formatted style using the table style gallery. Kana fayyadamne table format isa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf halluu title kana gurraachessine malee warri kaan akkuma nuti uumnetti jira jechuudha. Garuu waan barbaanne gochuu dandeenya teebiluma kana jechuudha. So suniif maal goona this style add professional appearance to the table in your document. Akka bareeduuf professional appearance jechuun bareedee akka professionally akka nutti mul'atuuf nu gargaara jechuudha. This style nuti asitti style gallery kan jennu kun jechuudha. To the table in your document. In the table tools design tab. So in the table tools design tab in the border group you can manually format table borders. So border sun illee manually illee jijjiiruu dandeenya akka barbaannetti jechuudha. So sinis waanuma sun warra nuti asirratti taasisaa jirru yookiin immoo gochaa jirru kana waliin jijjiiraarra akka hubattan abdiin qaba. So the border group enable you draw apply style to the table. Fakkeenyaaf apply style to table. Style garagaraa so table irratti apply goone bifa kana fakkaatuun taasisuu dandeenya jechuudha. Bifa kana fakkaatuun table keenya irratti style garagaraa addi gochuu dandeenya. With the table style it is easy to change the table formatting quickly. So amma fakkeenyaaf hanga kana dubbifnu table kun maalun jedhe style to table kan jedhu style dabaluudhaaf maal goona? Position the insertion point anywhere in the table. On the table tools design tab, the table style group, click more button to view gallery of table. Ishii kana jechuun amma fakkeenyaaf ishii kana jechuun hanga kanaatti jira. Maal goona dhufnee as table keenya jira. Table keenya kanarraa bakkuma barbaanne tokkotti click goona. Bakka barbaannetti jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo kanatti soo click goone illee ala kanattos click goone bakka kanatti soo click goone design kan jettu kun ilaa bakka kanaan ni argan. Design kan jettu kana irratti erga click goone argitani kanatu nu dhufe. Erga kun nu dhufe maal goona ishii kana irratti buuna. Argitani akka barbaanne taasisuu dandeenya jechuudha table keenya. Akka barbaannetti design table kana jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kan kana caalellee kan biraallee taasisuu dandeenya. Fakkeenyaaf ta'u amma akkas goone argitani bareedne amma table kun. So design ishii jennu kana irratti click goona erga design jettu irratti click goone kanatti buuna. An barbaanne filachuu dandeenya jechuudha. Akkas taasisuu dandeenya yoo barbaanne immoo isuma jalqaba uumne sun uumuudhaaf ishii jalqabaa kanadha. So kalarii garagaraa uummachuudhaaf immoo argitanii kunoo kana ni bareeda amma xiqqoo kun jechuudha saduraarra.
ni bareeda jechuudha. So design isheetu kanatti buuna. Sunuma dhadhaabbanne waan kana nutti hima jechuudha. Waa biraa hin jiru paragraafiin hangana baay'atu kun jechuudha. So suniin booda akkuma ani amma isiniin jedhe kana ishee kanatti buuna. Ishee kanarratti buune plain table giriir table an jedhu asii gadee kun akkasitti jira hundisaayyuu sumaan amma godhee isinitti argisiise asii gadee irraa ishee kana gadi gottootaarrayyuu istaayilii kana malee an biraallee filachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana dhufnee argitanii too ishee kana gadi gottoonnee kana caalullee baay'ee nu dhufuu danda'u. Fakkeenyaaf iddoo kana irratti qoone argitanii iddoo kana irratti taasifnee an barbaanne filannee istaayilii teebilii keenya akka barbaannetti bareechuu dandeenya jechuudha. So ishee kana isinillee laabii keessan keessatti yaalaa jechuudha. Laabii keessan keessatti yaalaa isinillee teebilii isinii tole akkanatti professional appearance akka qabaatu taasisuu dandeessu jechuudha. Professional appearance akka qabaatu akkasitti taasisuu dandeessu jechuudha isinillee. So mala tokkoffaadha kun teebilii keenya ittiin style gallery kan jennudha. Bakka ishiin kun style gallery jechuudha. Ishii kan akkasitti taasisudha. Another thing is resizing row and columns. Argitanii resizing row and columns jechuun amma fakkeenyaaf akkuma jalqaba isiniin jedhee number isheetu kanaaf asitti amma baay'ee wanni hin barbaachistu bakka hin barbaachistu akkas jechuun koo kana ishii kana barbaanne ishii kana asii akkas bunnaa akkasuma eejiin illee bakka baay'ee barbaadu waan ta'eef ishii kana akkasitti walitti bunnaa. Resize jechuun kana dhoo barbaanne immoo hunda isaa walirratti immoo akka guddatoo barbaanne ishii kana resize jechuu dandeenya jechuudha. Ishii kana argitanii akkasitti ishii kana qabne akka barbaanne gochuu dandeenya jechuudha teebilii keenya ishii kana. Yookiin ishii kana yeroo qabnee bakka kana qabnee yeroo guttonnu jeneraalii isaatu walitti nu guddata. Yoo specifically bakka tokko xiqqeessuu barbaanne yookiin guddisuu barbaanne immoo ishii kana qabnee yookiin immoo bakka kanatti buunee sarara kanarratti teessifnaa suniin booda akkasitti gottotuu dandeenya jechuudha. So resizing kan jennu sun ishiidha jechuudha. So Word offer several tools for resizing row. Several tools kana keessaa lama laallee kaane amma nuti resize row or column gochuudhaaf. You can resize column or row using mouse or the command on the ribbon. Tani mouse keenya fayyadamne ani amma mouse fayyadameen godhe akkasumas immoo ribbon fayyadamne resize gochuu dandeenya jechuudha. So akkasuma gochuudhaaf warreen as taa'anii jiran kun jiru sin yoo barbaadan dubbisa garuu stepping jiru maalidha? Click in the first column and position the mouse pointer over the horizontal. Ishii kana jechuudha ishii kana horizontal an jettu kanatti buuna. Ruler on the first column and marker. So see the pointer change to the double headed arrow. Kanaaf mee step kana laaluudhaaf argitanii ishii kana. Rulerii sun irratti click goonee jechuudha. So sunuma nuuf ibsaa jira amma fakkeenyaaf ishee apply gochuudhaaf immoo as ni dhufna gara teebilii keenya. Erga teebilii keenya dhufnee ani amma bakka kana qabeen akkas gottotaa ture garuu maaltu jedhamee iddoo kana dhufnaa ishii kana akkas gottotuu dandeenya akkasuma sunillee akkas kun ishee as jirtu kana jechuudha. Yoo barbaanne immoo ishii kana akkas yoo barbaanne ishii kana akkas yoo barbaanne ishii kana akkas akkasitti yoo barbaanne immoo ishiidhuma kana immoo bal'isuu barbaanne akkas taasisuu dandeenya jechuudha. So karaa kana fayyadamnee teebilii keenya yookiin immoo kolomanii keenya resize gochuu dandeenya jechuudha. Resize gochuu dandeenya jechuudha. So malli kun maal jedhama jennee malli kun itti resizing column and row jechuu dandeenya jechuudha ishii kana. So ishii kana sinillee apply gochuu yaala teebilii uumtan irratti kun bakka ishii as jirtu kana ishuma qabdee gottonna jechuudha. Yookiis immoo sarara tokko ishii irratti iddoo kanatti hanga mallattoo kana argaa jirtu ishii kana qabnee akkas taasisuu dandeenya jechuudha. Resize jechuun akkuma sun. Yoo barbaanne immoo fakkeenya lakkoofsa 6ffaa kana ammee gadi yoo butuu barbaade ishuma kana akkas qabeen butaa jechuudha. Argitanii hanga inni bal'ate. So ishii warra kana eeftanii bakka kanatti dhuftu. Akkuma kana immoo argitanii warra kanallee kan qabnee gottotuu dandeenya jechuudha. Warra jiran kan akkas qabnee gottotuu dandeenya. So resize jechuun kanuma dhawaa biraa miti jechuudha. So baay'ee akka waan adda akkasitti taa'ee hin mul'anne jechuudha. Warreen kun waanuma sun ibsu jechuudha. Another thing is
we can insert row in the column, insert row fi column taasifnee jirra amma bakka dursa practical exercise hojjenne sun irra dhaabbanne jechuudha. So row haaraa itti dabaluu jechuudha yookiis immoo column haaraa dabaluu. Future sun immoo maalidha? Mallattoo ida'uu sun itti buuna akkuma dura isinitti argisiise sunitti mallattoo ida'uu itti buune hojjechuun the insert control future utilize an interface we notice when we were in the process of selecting various sections of the table. The tool will appear when pointing to the left or top border of the table and the general visibility between two row or two column. Warreen kana dhiifne amma fakkeenyaaf dura isinitti argisiiseen ture. Amma dhufnee yeroo teebilii keenya kanarratti kiliik goonu mallattoo ida'uutu jira. Column yoo dabaluu barbaanne akkasitti daballaa jechuudha. Akkasitti daballa. Argitanii column tokko, column lama, column sadii dabalee jechuudha. Yoo row dabaluu barbaanne immoo yoo row jalqaba teebilii keenya bakka dabaluu barbaanne sun irratti kiliik erga goonee booda bakka kana dhufna. Isuma kana kanatti asii gadi dabaluu dandeenya jechuudha. Asii kana 10, 11, 12, 13, 14, 15 hanga 20 asii gadi deemuu dandeenya jechuudha. So bifa kana bifa mallattoo ida'uu kanatti buunee karaa salphaadhaan row dabaluu dandeenya. Yoo barbaanne immoo bakka kana dhufnee dabaluu dandeenya jechuudha. Bakka kana dhufnee ala kanatti baanee kiliik goona. Ammas ala kanatti baanee kiliik goona. Maanuwaalidha kun. So ishii kana akkasittidha kan nuti row fi column dabaluu dandeenyu jechuudha. Another thing is we have the here practical exercise lammaffaa qabna. Ishii kana illee walumaan hojjenname practice the following exercise in group. Groupii bakkuma jirtaniin lamas sadis ta'uu dandeessu. Mee kana waliin hojjennu. Open Word document and insert table using any of the table insertion method. Table insertion method gosa afur barannee turre jechuudha yeroo darbee. Gosti tokkoffaanii by dragging table insert gochuu dandeenya. Kan lammaffaa by dialog box dura kan nuti galchine dialog box sunidha jechuudha. Another thing is draw gochuu dandeenya manually mouse keenya gontotuudhaan draw gochuu dandeenya. Another thing is cube table warreen sun arfan keessaa nuti tokko taasisuu dandeenya jechuudha. So open Word document and insert table using any of table insertion method. Arfan sun keessaa tokko fayyadamuu dandeenya. Afurtu jiru. Tokko fayyadamuu dandeenya. Insert the day of week starting from Monday in the first row of the table. Use automatic insertion provided. Observe the difference when you input manually. Use automatic insertion provided. And observe the difference when you input manually. So amma fakkeenyaaf cube fayyadamnee create gochuu dandeenya by the way kana. Cube fayyadamnee yeroo isiniin jedhu cube fayyadamnee yeroo isiniin jedhu yeroo darbee amma fakkeenyaaf dhufne amma maalluun jedhaniin keenya kuni kaama kan biraa uumname control plus new itti bu'aame isin control plus new jechuun dookimentii haaraa banuu jechuudha. Control plus n itti yoo buune jechuudha. So gosa alfa sun keessa tokkotti fayyadamnee wanni uumuu dandeenya table amma fakkeenyaaf cube table kan jennu kuni Monday, Tuesday, Wednesday kan jennu kana hunda nu taasisuu dandeessi jechuudha. So kana keessa amma nuti kan galchuu dandeenyu amma guyyoota torbaniiti. Guyyoota torbanii yeroo jennu immoo kolomanii meeqa qaba guyyoota torbanii? Kolomanii torba qaba. Akkasumas immoo row hamma barbaanne taasisuu dandeenya amma fakkeenyaaf 5 osoo taasifne akkasitti uummanneerra. So Monday, Tuesday, dogoggorina ishii kana. Friday, ishii kana akkanatti maawuzii keessanii sirreessuu dandeessu. So Sunday. Kan akkasitti taasifnee jirra jechuudha amma fakkeenyaaf guyyoota torbaniiti uumneerra. Dura ka wanti nuti baranne keessa tokko dizaayinii kana immoo staayilii gaalaarii keessa gallee kan barbaanne akkasitti taasisuu dandeenya jechuudha. Monday, Tuesday, Wednesday
Thursday, Friday, Saturday. Erga akkas goonee booda practical exercise ishii jalaa kana hojjechuutti jirra. Practical exercise kana hojjechuutti jirra. Ishii kana automatically jechuu dandeenya Monday irratti. Says that when you input manual irrogation fi automatically irrogation garaagarummaa isaa ilaaluu dandeenya. Automatically kan jennu amma fakkeenyaaf jalqaba yeroo akkaataa kamiin table tokko create gochuu dandeenya kan jennu itoo mee koota kana dhiisaati insert jenne quick table kan jennu kanaan dura hojjetamee jiru quick table jenna jechuudha. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Gitanii ji'a tokko guutuu isaa tokko amma December amma keessa jiru kana al tokko galcheechaadha kana jechuudha. So akkasitti hunda isaa al tokkotti illee galchuu dandeenya jechuudha. Karaa kana garaagarummaan asitti qabnuu fi amma kana guyyaa tokko hanga 30tti barreessuu fi al tokkoon quick table kan jennu kana fayyadamnee create gochuun garaagarummaa isaanii asumatti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Another thing is delete row and column. Dura amma fakkeenyaaf yeroo practical exercise dhaan eegalle sun row tokko akkamitti delete gochuu dandeenyu akkamittis immoo add gochuu dandeenyu waliin laallee jira akkasuma column illee row illee bifa wal fakkaatuun gochuu dandeenyu. So tokko amma fakkeenyaaf ni create goona. Waanuma amma create goone sun itti mini dhufname. Waanuma create goone sun irra tokko erga akkanatti ishii kana gurraachessinee booda maal goona delete nesti bu'uu dandeenya jedhee isinitti meera dura. Mallee kan biraa immoo right click erga taasifnee booda delete column kan jedhu jiraas. Thursday delete column bakka jettu kanatti yoo buune balleessinii jirra jechuudha. Margitanii Wednesday, Friday itti utaalee jedhas gidduura column tokko badeeraa jechuudha. So kan sunidha kan biraa immoo fakkeenyaaf akkuma dura isiniin jedhe rows immoo bifuma sun tokko karaa kana balleessuu dandeenya yeroo direct highlight goonu row keenya yookiin column keenya asirratti ishiin kun nu dhufti jechuudha. Ishii kanarraa overbaan insert fayyadamuu dandeenya overbaan delete amma garuu delete waan ta'e ishii kana overbaan immoo right click goone delete row isheetu kanatti buunaa jechuudha. Argitanii karaa kana delete row and column taasisuu dandeenya jechuudha. Row and column akkasitti delete gochuu dandeenya. Malli kan biraa select the column with Wednesday select goone irra so amma sitti nuti taasifne kan nuti maa jira jechuudha. Cell in its machuun cell jechuuni fakkeenyaaf warreen kun ishiin kun hundi ishii cell jedhamti. Seelii kana hunda isaa gurraachesine Wednesday jala wanti jiru hunda isaa gurraache right click irratti goonu delete column kan jedhu akkuma dura isinitti argisiisu nitti dhufa jechuudha. So maintain cursor on the select column and right click argitanii right click itti buuna right click itti yeroo buuna immoo ni delete column kan jettu kun nuuf fidaa jechuudha. So ishitti yoo buune column dura Wednesday qabamee jiru ni balleessaa jechuudha. Click delete column no the deletion click undo. Fakkeenyaaf wanta balleessine sun yoo deebisuu barbaanne immoo ishii kanatti control plus z jechuu dandeenya. Control plus z itti yoo buune yookiis immoo fakkeenyaaf asirraa Wednesday badeera. Wednesday qofa miti row lama balleessitu akkas jedhee argitanii Wednesday badeera. Argitanii control plus z itti buunaan naa deebi'e ishiin kun undo jedhamti ishiin kun immoo redo jedhamti jechuudha. Delete wanta goone akka duubatti deebisuuti jechuudha. Amma fakkeenyaaf ishii kanatti dhufee warreen asiru sun ala balleesse control plus z yoon jedhe duubatti deebisa jechuudha. Hundayyuu akkasumatti duubatti deebisaa jechuudha. So ishii kana akkasitti kana hunda ishii highlight goona right click taasifna delete dhumee jechuudha. So ishii kana sinillee akkas gochuu yaala. Ishii kana walumaan gooneerra. Another thing is practical exercise 3. Sinillee na waliin hojjechuuf yaala practical exercise kana jechuudha. So do the following gets in group jedhaan hojjechuu dagatina kanallee hiriyoota keessa waliin yookiin barumsaa akkuma jirtanii open a blank word document and create table showing this one. Below maintain outfield to complete day and the month. Insert row March delete column Friday then observe the change. Insert row March and delete column Friday. Insert column March and delete column Friday then observe the change. Amma fakkeenyaaf teebiliin asitti uumamee jira amma kun. Teebilii uumamee jiru kana keessaa ajaja ishii kanamee create goone ilaalama. Kanaafi ajaja nu ajajame kun
waliin hojjennee sirriitti argisiisama fakkeenyaaf mi'a sumatti teebilii isa kana dhiifnee Monday jira Tuesday Wednesday ishii kana iddoo kanatti Thursday I think ishii kana sirreessa erga akkas taasifnee jechuudha bakka kanatti moo maal goona ishii kana bakka kanatti kilikoo goone insert left karaa bitaa create goone amma kolomanii tokko daballee jirra amma isa duraa irratti akka yeroo nu yalaan fudhanneef jechuudha so maal godhaa nuun jedhee practical exercise keenya insert row March kun jira mala September October November January February 1 2 3 4 5 kana wajjin 6 jechuudha so Sunday Monday Sunday ishii kana control plus ishii kana control plus delete taasifna ishii kana enter ishii kana balleessine dhufnee iddoo kanatti tokko daballa Sunday taasifna ishii kana jechuudha akka kitaabicharra akka ta'uuf Sunday daballee jechuudha amma kitaabarraallee akkasuma jedhan fakkaata yeroo biraarra deebinee hojjechuuf yeroo keenya waan fudha Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday akkasitti uume amma jecha akkasitti uumanii jiru amma kitaaba keenyarraa so September October November January February ishii kanas immoo sin anuma waliin taasisaa sinillee as September October ishii kana barbaadan guutuu isaa barreessaa si yeroo keenya qusachuudhaadha ittaanee maaltu jira November January February ishii kana dogongoriina November January February kana akkasitti uumaan hin jedhe kanadhaan kitaaba keenyarra jiru teebilii kanadha teebilii kanatu kitaaba keenyarra jira kanarratti maal dabalaan hin jedhe kanarratti yoo barbaadan sin hanga dhumaatti barreessa September October November January kan jedhu kan as maal hin jedhe lammaffaan insert row March and delete column Friday then observe the change agitaniz as March dabalaan hin jedhe kan biraamu maal balleessaan hin jedhe Friday balleessaan hin jedhe kitaabatu hin jedhe kolomanii kana balleessaan hin jedhe garaagarummaa kanaa fi isa kitaaba keenyarraatu argine amma kolomaniin jijjiirameeru jira so warreen sun observe godhaa garaagarummaan teebilii nuti uumne kunii fi teebilii kitaaba keenyarra jiru kun maalidha dura kolomaniin meeqadha 1 2 3 4 5 6 ture dura row amma torba ta'e Maarchiin bakka kana dabalame waan ta'eef asichi immoo kolomanii meeqadha dura 1 2 3 4 5 6 7 8 kasechuun kun yeroo keessa balleessinu maal ta'e jechuudha torba baay'isu torba ta'e jechuudha yookiin immoo rawja torba kolomanii torba ta'e jechuudha so warreen kana nuti illee taasifne garaagarummaan isaanii kana create your table and insert any data you like and demonstrate it to your class save it by your name and insert you flash drive yoo qabaattan sinillee create gochuu dandeessu akkuma kanatti jechuudha then resize gochuu dandeenya kanatti kana keessa fakkeenyaaf erga akkas taasifnee booda waan barbaanne itti guutuu dandeenya tokko lama kana fiil godhaati barattoota kilaasii keessanitti argisiisaa waan as keessatti barreeffamuu qabu barreessaati barattoota kilaasii keessanitti argisiisaa sinillee jechuudha as keessatti fakkeenyaaf Sunday gaaf September hanga kana waan ta'e uumamee yeroo ta'e waan ta'e save godha daataadha jechuudha kuni so waan sun immoo maqaa keessanii save godha eessatti flash drive yoo qabaatan flash drive irratti save godha akkasumas immoo yoo qabdan ta'e kompiitaruma irratti yoo save gootan illee rakkoon qabu jechuudha so warreen sun immoo durumayyuu gochaa turreera waan ta'eef waan sin dhibu miti jechuudha ishii kana dhuftaniit save rows Sunday ishii jettu kana amma fakkeenyaafani dheeressaa jedhee maqaa kootiin save gochuu nan danda'a jechuudha eessatti dookimentii keessa gochuu nan danda'a immoo desktop irratti gochuu nan danda'a jechuudha so warreen sun immoo barattoota kilaasii keessanitti argisiisa warra giruuppii biraatti ta'uu danda'a akkasitti argisiisa so resize argitanii resize kana resize gochuun bakka ishii kana qabdu suniin jedheera dura bakka erga gana qabnee booda Wednesday'dha achimee irraa haccitume kutaa Wednesday'dha achimee fakkeenyaaf bakki kun jirti ishii kana qabne hanga Wednesday
as soon as data kana kunni ishii kana resize gochuu dandeenya. Barbaanne ishii kanatti dhufne think so future sun hojjeta ta'e kanatti keessa deemsuu dandeenya jechuudha. So ishii kana resize ishii kana akkasitti guddisuu xiqqeessuu dandeenya. So isinillee akkas gochuu yaala. Another thing, click and drag towards the center of table and resize it to row 12 and column 9. Kana column 12 isuma kana immoo akkasumas immoo column 9 row 12 illee gochuu dandeessu. So yeroo biraa inserting picture, clip art and shape ishiin jettu kana waliin laalla jechuudha. So kitaabumti isin irraa barachaa jirru yookiin immoo irraa barannaa jirru kunillee bifa kanaadha kan uumameeru jechuudha. So yeroo dhufu inserting pictures akkamitti table tokkotti pictures buusuu dandeenya yookiin immoo word process keessa picture galchuu dandeenya yookiin suura jechuudha. Akkasumas immoo clip art shape garagaraa document tokko keessa galchuu dandeenya kan jedhu waliin laalla. So hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatiin. Akkasumas immoo warri hanga amma subscribe osoo hin jirtan subscribe gootan natti tolaa jechuudha. Kanaaf turtii gaarii yeroo barannaa gaarii isiniin jedha. Jabaadha. Yeroo biraa inserting picture, clip art and shape kan jedhu waliin wal argina. Nagaan tura.